Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani hundumti keessan baga jiraattan isin jedhee jira qaaliiwwan ta'ina akkasumas kan hordoftoota kootaatan hedduu takka galatoomaa hundi keessanuu asumaan isin galateeffadha akkasumas tanni maamila koontanis koottaa maamila walii haa taanu laayikii fi sabiskiraayib goonee wal bira haa dhaabbannu ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Ada foroni akkamitti akka qulqulleessinu saamuna akkamitti akka qulqulleessinu walumaan haa ilaalu. Foroni kun akkatti jira amma akkamitti akka qulqullaa'u walumaan haa ilaallu isiniin jedha. Tokko isa kana baay'ee bareeda jechuu inni tokko isa kana tokko shaklii kana kuni maraani qulqulle jechuu mashoowii fi akkasumas foroni kanneen akkanaa jechuu mogoree fi waa hundani qulqulleessu jechuudha. Amma mogoree fi foroni akkana kana sirri qulqulleessaa deebi'ee ka kanaaf sirritti ta'u garuu isa ka suuraa foroni guddaa qabu kana foroni gaazii garuu waan kun baay'ee oophaan gubaa kanaafuu wanni nu fayyadamnu giloofsii harkatti dirachuu baay'ee barbaachisaadha. Giloofsii dirachuu barbaachisa jechuudha qaaliiwwan ta'ina. Kanaafuu oophaa waan adda addaa fi keemikaala adda addaa keessa qabuuf kanaafuu gubaa qaba. Kanaafuu kana fayyadamuun dirqama. Kana fayyadamuu qabna. Akkamitti akka qulqulleessinu walumaan haa ilaallu. Kun waan baay'ee guddaadha miti. Seeriin isaa kun asitti riyaala 8 qofa jechuudha. Saaraa riyaala 8 qofa. Kun riyaala 17 garuu kun qaaliidha. Riyaala 17. Kun immoo riyaala 6 nara birraa jiru riyaala 6 garuu baay'ee maashaallah waan baay'ee qulqulleessu wayiiti. Akkatti afufnee daqiiqaa 5 keessatti dhiisna. Eegas hunda isaa ija isaa irraa guure dhiqa jechuudha. Ija isaa irraa guure dhiqa jechuudha. Akkatti eegatti biifee daqiiqaa 5 kaayee booda baay'ee ukkaansafaanitti uffata ukkaanfachuu barbaachisa. Baay'ee gubaa jechuudha. Kanaafiyyuu kana anirraa kaasee daqiiqaa 5 kana ni dhiqa. Kana hunduma isaa irraa kaasee dhiqa jechuudha. Kanas ija isaa irraa baasaa yoo irraa baasuun fedhan akkasumas dhiquun isin qabu akkatti daqiiqaa 2 rigaa. Isa kana liifaa fudhatanii akkatti miriidanii waan fedhan bitatee haga fedhe xurii fedhe yoo ta'e sirri baasa jechuudha. Waan kun maashaallah akkatti ijiriidanii daqiiqaa 5 eegi booda waan hojii qodaa jechuudha. Foroniin keenya sirriitti akka haarawaatti deebi'aa jechuudha. Akkatti maaliifin sirriitti jechuudha. Innaadhaan takka qulqulleessii malee waan ittiin qulqulleessinu fidduashee kana tokko qommaa sirrii ganuu fooxammaan jiru. Saamunoota garagaraa kanneen baakteeriyaa xurii baasan dhiisaa fi osoo irraan kaafne ijji isaa jala isaa yoo jala isaa qulqulleessuudha malee akkatti kun irraatti qulqullaa jechuudha. Sirriitti xafuufanii daqiiqaa 5 naaffatanii akkatti deebisanii reedan baay'ee qulqullaa jechuudha. Kanaafuu akkatti qopheeffannee jirra waan ta'eef akkatti haarawa deebi'e jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu jechuudha. Akkana yoo biyya keenya jiraatellee suuraa isaa sawarree deemnee bitachuun baay'ee barbaachisaa, baay'ee bareeda, baay'ee nadaafadha, baay'ee gaariidha. Keetiin sirriitti nu qulqullaa jechuudha. Gaazii minaamin dasmaa waa takka jechuudha. Dasmaan takka keessatti nafu
gurraachitee akka qalamee isaatti deebi'aa jira jechuudha. Hundi isaarraa yaa'annaa liifaadhaan qotan. Argaa jirtan jedhee yaadaa kinoo akka haarawaatti deebi'aa jira. Innaa liifaadhaan sirriitti riinee kinoo akkatti qulqulleessa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Wow, baay'ee akkatti bareedaadha jechuudha. Garuu kun hin barbaachisu kana qofa jechuudha kan inni fayyadame. Waan ol kaataatiin dhiqanii fi jechuudha kan ta'e. Kuma argaa jirtan kinoo akkatti waan baay'ee gaarii wayiitii Rabbi. Argitan jedhee yaada. Madoomiin takka takka fiddu hin qulqulloofne maarree ta'e garuu waan qulqulleessuu fi waan ittiin naddafan namatti fidu takka takka. Bas hin qulqulloofne maarree hin taane afaaniin jechuun beekti. Osoo akkatti nama fiddee waan ittiin qulqulleessan harki wallaalu jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Waaw akka haarawaa kanatti isa deebisa jechuudha. Yoo qotanii itti deddeebistanii qottanii dhiqanii jechuudha. Kun waan yeroo mara hin qulqulleeffamnee fi akka ta'e garuu isa yeroo mara haaramumarraa qulqullaa'e akka haarawaa jira jechuudha. Kun immoo bara meeqa lakkoofsisire? Kanneen bara meeqa lakkoofsise fa'a. Kanaafi garuu baay'ee bareedaadha. Amma ija isaa buqqisee gubbaa isaa dhiqee kana buqqisee jechuudha. Walitti dachaan. Kinoo ija isaa keessa buqqisee ija isaa keessas akkatti qulqulleessa jechuudha. Ija isaa keessas. Akkuma argaa jirta. Kinoo akkatti. Waaw kun ogeessee maashaallah kun haarawa fakkaata. Baay'ee bareedaadha yoo deddeebisanii dhiqan baay'ee loon isaa argaa jirtu. Kanneen amma fayyadameen isa kana kun ogeessee jira. Baay'ee bareedaadha. Madoomiin takka hin fiddu garuu kasarraatanya hin geedne jira jechuudha. Qulqulleessatti malee waan ittiin qulqulleessan namatti hin fiddu takka. Walaakin waan Oromoo waan beeknurraa walaa barsiisnu. Akkasumas waan faayidaa qabu jennu tokko waliin himnu ka tokko beeku tokko hin beeku kanaafuu walaa barsiisnu isiniin jedha. Kun immoo kafaroonii kaarba yookaan waan akka mashuuwii minaati kanatu irra caaladha. Garuu akka kiyyaatti ani kanaan qulqulleessa kana fayyadame kanatu irra caaladha. Sirriitti qorqoorroo isaa jechuudha. Naxatti deebisee qorqoorroo isaa akkatti elma'a. Baay'ee bareedaa isiniin jedha itti fayyadama. Hora bulaa isiniin jedhee jira hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu.